baratti haqi balaaleffatamee dhugaan jibbamee sobaaf nooruu jedhameerra jira. Haqa ishee walitti himaa wal sirreessaa of sirreessaa yoo deemuu baannee bara komachuudhaanii wanti faayidaan buusnu wanti tokkoyyuu hin jiru. Yeroo darbee gaaffii keessan irratti hundaa'ee waa'ee gaa'ilaa abbaan manaa tokko haadha manaa isaadhaaf maal gochuu akka qabu akkamittiin mana isaa geggeeffachuu akka qabu yaada koo isiniif dhiyeessuu yaaleera. Har'a haati manaan akkamittiin mana ishee utubachuu gaa'ila ishee geggeeffachuu akka qabdu haati manaa haadha manaa tokkorraa maal akka eegamu ekspiriyaansiin qaburraa sheer godhee gola nama baay'ee utuberraa yaada isiniif qooduu yaala. Inni guddaan haati manaan tokko fedhii abbaa manaa isheetii baruutu isheerra jira. Haadhi manaan abbaa manaa ishee maaltu gammachiisa maaltu isa aarsa kana sirriitti adda baafattee baruu fuula isaa dubbisuu danda'u. Abbaa manaa keef kabaja kenni. Fakkeenyaaf yeroo nyaata dhiyeessituuf akka daa'imaatti gola keessatti dhiyeessitaaf yoo ta'e abbaan manaan kee daa'ima miti. Abbaan manaan kee abbaa manaa keedha. Abbaan manaan kee ulfina keedha. Abbaan manaan kee utubaa mana keetiidha. Abbaa manaa ofii mana keessatti kabajuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo buna kennituuf harka tokkoon itti hixachuurraa harka lamaan itti hixachuu yeroo inni alaa ol seenu fuula gaariin simachuu fi kan kana fakkaataniin ulfina abbaa manaa ofiif kennuu fi ulfina gaa'ila ofiif kennuudha. Gaarummaan mana ofiirraa jalqaba waan ta'eef abbaa manaa keef yeroo kenni haasa'i waliin haasa'i dhaggeeffadhu. Marii yeroo rakkinoonni uumaman qofa otoo hin taane akka wal dubbistuuf walitti dhufeenya kee hedduu cimsa. Yeroo mari'attu ija keessa wallaalaa yoo dandeessi harka wal qabachaa yoo mari'atte abbaan manaan kee akka inni open ta'ee yaada isaa siif kennu yookiin si waliin mari'atu akka inni si waliin haasa'u godha waan ta'eef abbaa manaa kee safartuu nama biraa safarteen hin safariin. Abbaan manaan kee abbaa manaa keedha. Abbaa manaa kee tokkoffaa ta'eef wanta barbaadu wanta dubartii tokkorraa argachuu malu sirraa argachuu akka danda'uuf ofirratti hojjechuu. Mata duree kanarratti haasa'uu mata duree kamirratti haasa'uudhaaf fiitisa godhi. Politikaalii ta'uu danda'a, waa'ee hojii isaa ta'uu danda'a, waa'ee gaa'ilaa ta'uu danda'a. Yoo wanta hundumaa irratti waliin haasofte abbaan manaan kee yeroo isaa guutuu siif kenna. Dhaqee namoota biraa wajjiniin yookiin bakka hojii isaatti guubuurraa yeroo isaa guutuu akka siif kennu godha waan ta'eef of qopheessuu sammuu kee irratti hojjechuun gaa'ilaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkuma yeroo hojii deemtu babbareeddee mimmiidhagdee deemtutti yeroo abbaa manaa kee waliin jirtus babbareeduun mimmiidhaguun hedduu barbaachisaadha. Kuni gaa'ila nama baay'ee yookiin gaa'ilota baay'ee keessatti kan rakkina uumaa jirudha. Of gatuun hedduu barbaachisaa miti. Gaa'ila ofii miidhuu danda'a waan ta'eef qulqullina ofii eeggachuu, qulqullina mana ofii eeggachuu, fakkeenyaaf wantoota xixiqqoo jijjiiruu, siree ofii ta'uu danda'a, qodaa xixiqqoo jijjiiruun abbaan manaan akka inni mana isaatti ariifatu, manni isaa akka inni mana isaa hawwatu isa godha waan ta'eef kana dabalataan immoo yeroo ati sosochootu siifillee akka ati aktiif taatu qaama keedhaaf baay'ee barbaachisaadha. Mana ofii babbareechuun, qodaa ofii bakkaa bakkatti jijjiiruun gaa'ila ofiif yookiin mana ofiif baay'ee barbaachisaadha. Yeroo gara ciisicha kee deemtu maal akkati uffachuu qabdu uffannaa kee irratti xiyyeeffachuu, foolii gaarii qulqulluu taatee abbaa manaa keedhaaf qulqulluu taatee argamuun kunis hedduu barbaachisaadha. Gaa'ila keessa galle jechuun of gatuu hin qabnu, ijoollee godhanne jechuun of gatuu hin qabnu. Gaa'ila keenyaa fi nu miidhuu danda'a waan ta'eef wantoota gaa'ila dura gootu abbaa manaa keedhaaf erga wal fuutee waliin jiraatte ijoollee godhattes wantoota sana dhaabuu dhiisuu. Yeroo dogoggortu abbaa manaa kee dhiifama gaafachuudhaaf hin qaaneen abbaa manaa kee dhiifama gaafadhu. Gaa'ila kee keessatti namoota sadaffaa makuu dhiisuu. Yeroo rakkinoonni xixiqqoo uumamanii maatii keessee maatii isaa dhoksaa mana keetii yookiin immoo sekireetii mana keetii nama biraatti yoo haasoftee ati rakkinoota sana ofii kee dhiifama gooteefis ta'e dhiifama siif godhee yeroo jireenya kee nagaadhaan jiraachuu jalqabdu dhoksaa keessan yookiin sekireetii mana keessanaa namoonni akka xaafii sii facaasanii akkati lapheen kee cabu yookiin immoo fuuldura keedhaaf si miidhuu danda'a waan ta'eef wanta mana keetii hamma dandeessetti ofii keetii qabadhu. Dhoksaa jettee wanta namatti himte namni boor yoo sii facaasee aaruun qabdu. Sababiin isaas dhoksaa kee atiyyuu qabachuu hin dandeenye nama biraatti baastee himta waan ta'eef akka nama jaarraa 21ffaa keessa jirutti
teessee tasgabbooftee abbaa manaa kee wajjiniin mari'attee hiikuu danda'utu sirra jira yoo humna kee ol ta'uudhaa baatee jechuudha. Abbaa manaa keef yeroo hundumaa jajachuu abbaa manaan kee wanta sii godhu hundumaatti appreciate gochuu amanamummaa qabaachuu fi yoo akkam si gaddisiisee jechoota gaggadhee dubbachuurraa of qusachuu yoo akkam si gaddisiise abbaa manaa kee qonqoodhaanis immiidhin nyaata bicheessuu fi qabda nyaata kennuu fi qabda dhiirri harki isaa maseenaa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Yoo akkam aarte immoo jechoota dubbattu eeggachaa dubbachuutu sirra jira. Akkuma yeroo darbee dubbadhee arrabni lafeen qabdu lafee nama cabsiti. Jechooti nama keessaan badan waan ta'eef jechi qadee gaa'ila keessatti baay'ee gaarii miti wanta amala akkasii qabda yoo ta'e sirrii ofirratti hojjechuun barbaachisaadha. Afuura gaarii, dhadhaabbata gaarii yookiin laphee gaarii akka qabaattuuf ofirratti hojjechuutu sirra jira. Wanta dhageessu gaggaarii dhaga'uu, waa'ee namaas negatiif wanta ta'e tokko, wanta sin ilaallanne tokko galuu dhiisuu, manuma kee keessattiyyuu abbaa manaa makee wajjiniyyuu yeroo baay'ee wanta negatiif ta'e, wanta sin fayyadne wayii tokko haasa'uu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo callistee negatiif ta'e tokko haasoftatee mana kee keessatti yookiin gaa'ela kee keessatti wanta akkasii biqilchitaa jirtaa jechuudha. Waan gaggaarii haasa'uudhaan, waan gaggaarii dhaggeeffachuudhaan, waan gaggaarii dubbisuudhaan gaarummaa kee itti fufuu qabda. Rakkinoonni xixiqqoo yeroo uumaman sirriimatti sirreessuudhaaf tasgabbooftee aarii kee liqimsattee wanti hin dabarreen jiru hundi keenya nama dogoggoruu dandeenya. Dogoggoroota tasgabbiidhaan sirreessuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo abbaan manaa ofii alaa galu fuula gaariin simachuu, dubbiidhaan eeguu dhiisuu, yeroo abbaan manaan kee alaa galu harka isaa qabachuudhaan yoo dhungatteenii wantoota xixiqqoo gaa'ila kee utubaa, gaa'ila kee gara fuulduraatti akka inni jabaatee hundee godhatu si godha waan ta'eef wanta hundumaa caalaa aadaa ofii baruun hedduu barbaachisaadha. Aadaan keenya falaasama jiruuf jireenyaa lakkaa'ameen dhumnee of keessaa qaba. Aadaa keenya biyya kam keessa yoo jiraanne aadaa keenya hordofuun gaa'ila keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Safuu keenya eeggachuu inni kaan akkam beektuu ta'uu dandeessaa, abbaa manaa kee barumsaan caaluu dandeessaa, bifa keedhaan caaluu wanta hundumaa caaluu dandeessa. Garuu abbaa manaan kee abbaa manaa keedha waan ta'eef abbaa manaa ofiif abboomamuun wanta Waaqayyo jaallatudha. Haati manaan abbaa manaa isheedhaaf haa abboomamtu, abbaa manaan immoo haadha manaasaa haa jaallatudha. Ijaa kanaaf abbaa manaa ofiif abboomamuu jechuun gadaantummaa miti, ulfina, gaa'ila ofii kabajuudha. Generation si jalatti biildi gootullee hedduu fayyada waan ta'eef kana yoo goote gaa'ila kee keessatti hedduu si fayyada jedheen amana. Dabalataan yaada kanarratti yeroo darbee muuvii hirbuu seenaa hojjedhee linkii kana gararraatti maxxansee jira. Waa'ee gaa'ilaa ilaalchisee waa hedduu nama barsiisu of keessaa qabatee jira. Namoonni muuvii kana yaada koo kana dhaggeeffatanii muuvii sana haga dhumaatti akkasiin obsaan dhaggeeffattaniif obsaan daawwattaniif gamanumaan isin affeera, isin fayyada. Jireenyi hanqaaquudha. Yoo seeraan qabanne amma inni expire ta'utti nyaachuu dandeenya. Yoo ganne garuu yoo nu harkaa bu'e garuu cabee baduu danda'a. Gaa'illis akkasuma gaa'ila nu harka jiru kunuunsuu danda'utu nurra jira. Kun ergaa koo har'aadha. Kaayyoon keenya immoo qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Wanta gaggaarii haa goonu, waliif gaarii haa taanu, jireenya keenya gaa'ila keenya waliin haa utubannu, walaa dhaggeeffannu, walaa kabaju. Galatoomaa horaa deebanaa.